Wareen akkamii kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee isinitti hima Ansaraa Sabaatiim. Murtoon daangaa bulchiinsa Finfinnee fi magaalota addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee sararuuf darbee gaafii uummanni Oromoo barootaaf waa'ee Finfinnee irratti dhiyeessaa ture beekamtii kan dhoowwateem weerara lafaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin waggoota 30 darbaniif raawwatamaa tureef ammoo beekamtii seerummaa kan kennee fi qabiyyee lafa bal'aa Oromiyaa jalatti bulaa tureem dabalataan gara Finfinneetti kan mureedha jedhameem. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee bu'uura murtoo kanaatiin Oromiyaanis Finfinneenis iddoo bulchaa turaniin akka itti fufaniif waliigaluu ibsuun lafti bal'aan dabalataan gara Finfinneetti daanga'uu mirkaneessaniiti jiru. Murtoon kun murtoo hamaa fedhii fi dantaa uummanni Oromoo Finfinneef naannicha irratti qabu kan dhabsiisuudhas jedhameeti jira. Dhimma daangaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa ilaalchisuun murteen kaleessa darbee diraamaa fakkeessaadha jedhan rogeeyyiin Oromoo. Rogeessi Oromoo walaabuu jiloo jalqabuma Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaa sararuu osoo hin taane abbeentaa dhaabuutu barbaachisa ture jechuun waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee kaleessa labsan mormeetii jira. Qondaala olaanaa ABO fi barreessaa Yaasoo Kabbabaas gama isaatiin haggaa marqatanitti haffeelatu mamaaksi jedhu siyaasa Oromoo irratti hin hojjetu jechuun lafa xiqqoo diraamaaf Oromiyaatti deebi'uu nutti himan caalaa kan Oromiyaan dhabdetu irra guddaadha jechuun waliigalticha qeeqeem. Finfinneen akkuma magaalota Oromiyaa kan biroo mootummaa Oromiyaa jalatti buluu qabdi kan jedhu rogeessi siyaasaa Baabsaa Tuulaam murteen kaleessa darbe kun murtee siyaasaati malee murtee uummataa fayyadu akka hin taane barreeffama gabaabaan ibseeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma xixiqqoo akka kanaan uummata sobuu hin qabu kan jedhan hayyoonni gocha uummataa ganuu fi saamuu kun daangaa sararama mallattootiin mirkanaa'etti akka hin dhufneef eeggachuutu barbaachisaa jedhameeti jira. Lafti qonnaan bulaa Oromoo waggoota 3 sololtarraam gama Inxooxxoon saamamee qabata ijaarsa manneen waliiniitiin arrabsaa badhoo hayaatii fi lammii kuratti saame Oromiyaaf osoo hin deebiin hafuun isaa murtichi murtee diraamaaf darbee ta'uu argisiisas jedhameeti jira.